Guyyaarraa kana Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baay'inee galateeffannaa. Waldaan keenya waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Biiftuu Boolee sagantaa dargaggootaa ilaalchisee tamsaasa haaraa kallattii adda addaatiin dargaggoota biraa, amantoota keenya biraa akkasuma dargaggoota kallattii adda addaatiin miidiyaa keenya hordofan biraan ga'uu fi barsiisa haaraa qabannee dhiyaannee jirra. Kanaaf iddoo jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmasaa, kan Hafuura Qulqulluu isiniif haa ta'u jenna. Sagantaan keenya kuni walitti fufiinsaan yeroo adda addaatti bifa barsiisaatiin, bifa mareetiin kan isiniif dhiyaatu ta'a. Yeroo ammaa kana garuu mata duree barsiisa keenyaatiin kan wal qabate marsaa jalqabaa waa gabaabaa walii wajjin ilaallee torbeettaanu garuu bifa mareetiin dargaggoota muraasa wajjin kan mareen isinii dhiyeessinu ta'a. Kanaaf kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa kan itti gargaaramnu macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra isa jiruutiin fayyadama. Akka jedha kutaan kuni barri hamaan utuu hin dhufinii waggoonni ati anatti hin tolan ittiin jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti huumaa kee yaadadhu jedha. Kutaawwan an amma dubbishe kanaa gaafa ilaallu ogeessichi Solomoonii namootaaf gorsa kenna. Gorsi inni asirratti kennu keessumatti dhimma dargaggootaaf jireenya dargaggootaatiin kan wal qabate dubbata. Boqonnaa 11 lakkoofsa 7 hanga 10tti gaafa dubbifnu yeroon dargaggummaa yeroo itti gammadan, yeroon dargaggummaa yeroo itti namni waa yaade duukaa bu'u, yeroon dargaggummaa namni waan ija isaatti miidhage yeroo inni hordofu akka ta'u dubbata. Sana erga dubbate booddee waan miidhagu, waan yaadi namaa duukaa bu'u hundumaa fiiguun akka duukaa fiiguun jiru erga dubbate booddee kan inni jedhu dargaggummaan kun darbuu akka danda'u, humni namaa akka dadhabu, iji namaa akka bararreessaa'u, mangaagaan namaa kun nyaachuu akka dadhabu isa dubbata. Yooma attam gammaduun jiraate iyyuu, yooma attam waan yaadan duukaa bu'anii qaqqabuun jiraate iyyuu yeroo itti dadhaban tokkummaa akka jiru dubbata. Inni sadaffaan kan inni gorsu maali? Yeroo dargaggummaa fiiguun yoo mijate iyyuu, gammaduun yoo mijate iyyuu, hamaa yeroo dargaggummaa keessatti hojjennuuf immoo Waaqayyoo guyyaa firdii tokko akka qabu dubbatan. Guyyaan firdii sun dargaggoota irratti akka hin taanee fi boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti maal jedhaa? Bara dargaggummaa keetti ati huumaa kee yaadadhu jedha. Bara dargaggummaa keetti ati huumaa kee yaadadhu jedha. Egaa waa'ee yeroo dargaggummaa gaafa kaafnu yeroon dargaggummaa maali? Yeroon dargaggummaa yeroo garaan ofii gammadee gadhiisiin jiraatan, yeroo waan barbaadan godhan, yeroo waan ija namaatti tolu duukaa bu'an utuu hin ta'in yeroon dargaggummaa yeroo itti gaafatamummaadhaaf of qopheessanidha. Kana sirriitti akka hubattan nan barbaada. Yeroon dargaggummaa yeroo itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf of qopheessanidha. Itti gaafatamummaa akkamii? Itti gaafatamummaa mataa ofii. Itti gaafatamummaa maatii fudhachuu. Itti gaafatamummaa hawaasaa. Itti gaafatamummaa waldaa kiristaanaa. Itti gaafatamummaa biyyaa fudhachuudhaaf yeroo of qopheessanidha. Macaafa qulqulluu keessatti in ilaallatti gallee dargaggoota hedduutti Waaqayyoo itti gaafatamummaa isaanitti kenne. Egaa yeroon dargaggummaa yeroo itti gaafatamummaa fudhachuuf of qopheessan erga ta'e dargaggeessa attamiitti itti gaafatamummaa fudhata? Namnis dargaggeessa attamiitti itti gaafatamummaa kennaa? Waldaan dargaggeessa attamiitti itti gaafatamummaa laatti? Biyyi dargaggeessa attamiitti itti gaafatamummaa kenna? Inni jedhamu waan nu haasofsiisu ta'a.
dargaggeessi itti gaafatamummaan itti kennamu dargaggeessa fayya buleessa ta'e dargaggeettii fayya buleessa taate ta'uu qaba. Nama fayya buleessa ta'uu qaba jechuudha. Fayya buleessa yeroo jennu jireenya hafuuraa isaatti fayya buleessa kan ta'e, yaadatti fayya buleessa kan ta'e, akeekatti fayya buleessa kan ta'e, xiinsammuu isaatti fayya buleessa kan ta'e, ilaalchatti fayya buleessa kan ta'e jechuudha. Namni gaafa uumame Waaqayyo nama fooniif hafuura godhee uume. Kanaaf hafuurri namaa fayyaa ta'uu, foonni namaa fayyaa ta'uu gaafata. Kanaaf mata dureen nuyi walii wajjin ilaallu, maree irrattis walii wajjin ilaallu, dargaggoo fayya buleeyyii isa jedhu ta'a. Dargaggoo fayya buleeyyii, dargaggeettii fayya buleeyyii isa jedhuti walii wajjin ilaalla. Dargaggeessa tokko fayya buleessa kan nuyi ittiin jennu maalirratti hundoofneeti? Maaltu dargaggeessa tokko fayya buleessa taasisa? Hafuura isaa, foon isaa, qalbii isaa, ilaalcha isaa maaltu fayya buleessa taasisa? Dargaggeessa tokko fayya buleessa kan godhu inni jalqabaa Waaqayyo wajjin hariiroo jabaataa inni qabudha. Hariiroo jabaataa inni Waaqayyo wajjin qabutu fayya buleessa isa godha. Gara seera uumamaa boqonnaa tokkotti gaafa deebinu Waaqayyo nama isa jalqabaa Addaamiin yeroo tolche, yeroo uume, nama isa uume kanaa wajjin hariiroo qabaachuudhaa fi wantoonni Waaqayyo godhe jira. Nama isa uume kanaa wajjin hariiroo qabaachuudhaaf wanti Waaqayyo godhe jira. Inni jalqabaa maal godhe Waaqayyo? Harka isaatiin tolche. Uumama warra wajjin hariiroo qabaachuun barbaanne ta'aa jedhee isa wajjin hariiroo qabaachuu barbaade nama garuu harka isaatiin tolche. Harka isaatiin tolche akka bifa isaa fakkeenya isaatti immoo isaan tolche. Akka jechuun Waaqayyo nama fakkaata jechuutu hin ta'in qulqulluu kan ta'e, dubbachuu kan danda'u, yaada kennuu kan danda'u, yaada fudhachuu kan danda'u jechuudha. Akka bifa Waaqayyo fakkeenya Waaqayyootti yeroo jennu. Safartuun ittiin Waaqayyo wajjin hariiroo qabaatu wajjin uume Waaqayyo nama. Hafuura isaa jiraataa immoo itti baafate. Hafuura isaa jiraataa ofii isaatii qabuutii namatti baafate. Akkuma kanallee iddoo namni jiraachuu qabu isaa wajjin akka ta'u jannata keessatti iddoo kenneef. Egaa Waaqayyo nama akkasitti hariiroodhaaf tottolchee uume kana seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8-9 gaafa dubbifnu yeroo aduun qabbanaa'utti Waaqayyo Addaamii wajjin haasa'uudhaaf iddoo jannataa keessatti akka hin argameeti dubbata. Addaamii wajjin hariiroonni qabu suni waan jiruuf yeroo Addaamii wajjin haasa'uu saganteeffatee gara Addaamiin dhufe. Addaam yeroo hariiroon isaa sun Waaqayyo wajjin nagaa ture. Isaaf Waaqayyoon gidduu ilaafilameetu jira ture. Addaam yeroo Waaqayyo wajjin hariiroon isaa nagaa ture jannata keessa sodaachuudhaaf sodaa hin qabu ture. Sodaa hin qabu, gammachuu guutuu, nagaa guutuudhaan jiraata ture. Addaam yeroo hariiroon isaa Waaqayyo wajjin nagaa ture yaaddoo jireenyaa hin qabu. Ani maal nyaadhu, maal uffadhu, maaliin jiraadhu isa jedhu hin qabu. Addaam yeroo hariiroon isaa Waaqayyo wajjin nagaa ture Hewaanii ishee Waaqayyo tolchee kenneef sana wajjin nagaa guutuu qaba ture. Hariiroon suni hariiroo attamiiti? Hariiroo jaalalaa namaaf Waaqayyoon gidduu jiru, hariiroo jaalalaa duwwaan mootuu hin ta'in hariiroo uumaa isaanii ta'uutiin Waaqayyo isaanii wajjin walitti dhufeenya qaba. Addaamii boqonnaa 3 akka nama dubbadhe kanarratti hariiroo Waaqayyo wajjin qabu kana sababii seexanaarraa kan ka'e, seexana dhaga'uurraa kan ka'e, isa Waaqayyo hin nyaatinaa jedhe nyaachuurraa kan ka'e hariiroon gargar cite. Addaam gaafa hariiroon gargar cite waan inni ta'e beektu Waaqayyo wajjin dubbachuuf hin sodaate jannata keessa dhokate. Akkuma kana
sodaatu isatti gale. Isa sodaa hin qabne sodaa. Sodaa maalii? Waaqayyoon akka abbummaatti isa jaalalaan ilaalu sana sin sodaadhanii jedhe. Sodaa akkamitti dhufee qullaa ta'anii waan qullaa waan ta'aniif immoo baalarraa hulluqsisanii hodhatanii mudhii isaaniitti maratan. Sodaa jireenyaa maal uffadhu maal nyaadhuutti galan. Isarra kan darbe immoo maalidha? Uumami Waaqayyo uume akka isaaniitti jiraataniif kenneef suni bifa giddaratan. Attam ta'an baalaan waraantee biqilchuu tottolchanii jiraachuurra baay'ee dafqanii jiraachuutu itti dhufe. Eewwaanii wajjin immoo garaagarummaatti isaan gidduutti dhufe walammeessan. Obboloota koo sagalee Waaqayyoo kana dhaga'aa kan jirtan Waaqayyoo Waaqa hariirooti. Dubbii Waaqayyoo keessaa namoota murtaa'oo ilaaluu dandeenya. Waaqayyoo wajjin hariiroo kan qabaachaa turan. Yeroo waa'ee hariiroo Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenyaa dubbannu walitti dhufeenyi Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaati. Walitti dhufeenya hawaasummaa miti. Yeroon akka jedhu namni walitti dhufee waaqeffachuun tokkummaan obbolootaa sirrii miti jechuu koo miti. Inni akka jirutti jiraate Waaqayyoo garuu tokkummaa dhuunfaa namni isaa wajjin qabu sana barbaada. Macaafa qulqulluu keessaa waa'ee Musee gaafa dubbannu Museenii Waaqayyoo wajjin akka namni nama wajjin dubbatutti dubbata ture jedha. Akkasitti dubbata ture Waaqayyoo fuulaan fuulatti Musee wajjin dubbata. Musee isa isaa wajjin hariiroo bareedaa qabu kana Waaqayyoo maalitti hime Waaqayyoo saba waggaa 430 boojuu warra Gibxi harka jiru achii naa baaftaa jedhe. Waaqayyoof ergamoonni suni eessarraa dhufe? Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya qabaachuusaa sanaaniiti waanjoo waggaa 430 ittiin caccabse Waaqayyo. Waa'ee Abiraamii yoo ilaalle Abiraamii akka ni Waaqayyoo wajjin hariiroo qabu. Keessumatti macaafni qulqulluu maal jedha? Abiraam michuu Waaqayyoo ta'e jedha. Namni attamitti michuu Waaqayyoo ta'a? Namni dadhabaan. Kan macaafni qulqulluu jedhu Abiraam Waaqayyoon amanatee michuu Waaqayyoo ta'ee Waaqayyoo wajjin immoo dubbate. Yeroo Sodomiif Gamoraa irratti abiddi bu'uuf jedhee waa'ee Looxii fi fuula Waaqayyootti kufee kadhatee Waaqayyoon dhagaye. Nama isaa wajjin hariiroo qabu kana, ilaaf ilaamee qabu kana, Waaqayyo maal godhe beektu Abiraamiin? Ati eebbaaf taate. Abiraam eebbaaf ta'uun kan inni dhufe Waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuusaati. Waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuusaati. Namoonni macaafa qulqulluu keessaa hedduu ta'an jiru. Kan akka Daawit, Iyyoob isaan kun jiru. Mee isaan kana bira darbee macaafa qulqulluu keessaa dargaggoota Waaqayyoo wajjin hariiroo qabaachaa turan garuu baay'ee barbaachisoo ta'an fayya buleeyyii ta'anii isinii kaasaa waa xiqqoo ishee. Isaan keessaa inni tokko Yoseefi. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 3 gaafa dubbistanii Waaqayyoo Yoseefi wajjin ture hojii Yoseef hundinuu wal qixxaateef jedha. Hojii Yoseef hundinuu wal qixxaateef jedha. Eewudha Yoseef kuni. Yoseef kuni nama obbolaansaa naggaadota warra miidiyaanitti gurguratanidha. Yeroo lama yookaan inni gurgurame. Tokko obbolaa gurgurate isa lammaffaa immoo naggaadota warra miidiyaantu dhaqee hojjetoota mootii Gibxi warra gurguddoota keessaa Phooxifaaritti gurguratani. Phooxifaaritti gurguratani. Nama obbolaan gurguran, nama birriidhaan tilmaamamee gurgurame kana hojii isaatu wal qixxaate. Nama horiidhaan tilmaamamee gurgurame kana mana Phooxifaarii boroo balbala isaatti ittiin eebbifama. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ilaa sababii eebbifamuu mana Phooxifaariif sababii hojii Yoseef wal qixxaateef inni guddaan hariiroo Waaqayyoo wajjin qabu Waaqayyo isaa wajjin ta'udha. Bara keenyatti namni baay'ee hojjechuutti namanu garuu baay'ee hojjechuun baay'ee dinqiidha. Kana nan deeggaran. Baay'ee barachuutti namanu baay'ee barachuutti namana an kana hin mormu. Baay'ee fiiguutti namannu kanas hin morman. Garuu
Fiigichi waaqayyoo keessa hin jirre duwwaadha. Beekumsi waaqayyoo keessa hin jirre wallaaluma. Dafqi waaqayyoo keessa hin jirre dhamaatii duwwaadha. Yoosefiin kan milkeesse hariiroonni waaqayyoo wajjin qabudha. Inni kan biraa macaafa Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hanga 7 gaafa dubbistanii dargaggoota waaqayyoo wajjin hariiroon isaa jabaataa ta'etu jira. Isaan Daani'el, Misaaq, Saadiraaq, Abdineegoo isaan kana turan dargaggoota 4. Dargaggoonni kun carraa mana mootii keessaa barachuu, nyaata mana mootii nyaachuu, dhugaatii mana mootii dhuguu argatan. Garuu agartanii mana mootii keessatti inni isaan eeggatan guddaan hariiroo waaqayyooti. Waan hariiroo isaan waaqayyoo wajjin qabu gargar kuturraa cimsanii of eeggatan. Cimsanii of eeggatan. Maal ture mana mootii sana keessatti nyaati sun isaan xureessaa hariiroo isaan waaqayyoo wajjin qaban gargar kuta. Namoota hariiroo eeggatan kana inni jalqabaa waaqayyoo maal godhee fi hubannaaf ogummaa isaaniif kenne jedha. Hubannaa ogummaa isaaniif kenne jedha. Maal isaanii kenne? Beekumsaaf dandeettii isaaniif laate. Abjoochuu, abjuu hiikuu isaanii laate. Isa duwwaa utuu hin ta'in biyya Baabiloon keessatti warra ayyaana hidan beektota Baabiloon jedhamanii warra yaadaman keessatti isaanii harka 10 jara caalanii argaman jedha. Caalmaa kan namaa laatu waaqayyoodha. Nama waaqayyoo caalchise xiqqeessuun hin danda'amu. Eessarraa dhufa sun immoo hariiroo waaqayyoo wajjin qaban irraa dhufe. Dargaggoonni kun kanaaf warra akkasii ta'anii argaman. Warra caalan ta'anii argaman. Mootii Baabiloon biratti. Sirriitti akka na hubattan nan barbaada. Ijoollee waaqayyoo. Sagantaa kana hordofaa kan jirtan. Gararraatti akkan dubbadhee hariiroon nuyi waaqayyoo wajjin qabnu hariiroo dhuunfaadha. Waaqayyoo waaqa hariiroo kanatti amanuudha. Kakuu haaraa keessatti hariiroon namni waaqayyoo wajjin qabu gargar citee yoo ture illee hariiroo sanatti fufuudhaaf Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalate. Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamuudhaan golgaan mana qulqullummaa olii amma gadiitti tarsa'e jedha. Olii amma gadiitti tarsa'e. Namaaf waaqayyootu wal arge. Namni akka inni waaqayyoo wajjin wal arguuf Kiristoos golgaa namaaf waaqayyoon qoode sana dhiiga isaatiin tarsaase. Har'allee waaqayyoo qulqulluu ta'e utuu jiru, mudaa kan hin qabne ta'e utuu jiru, guddaa ta'e utuu jiru hariiroo namaa barbaada. Yesuus Kiristoos akka jedhe. Aan garbicha isiniin hin jedhu isin firoota kooti jedhe. Garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku. Isin garuu firoota kooti. Awwaanan abbaa koorraa bare hundumaa isinitti meera jedhe. Firoota kootii kan Yesuus jedhu hariiroon inni namaa wajjin qabu sanaadha. Walitti dhufeenya inni qabu sanaadha. Isaadha. Ilaa. Waaqayyoo hariirootti amanaa jenneerra. Walitti dhufeenyatti amanaa jenneerra. Hariiroo waaqayyoo barbaadu immoo hariiroo jaalalaatiif hariiroo abbummaati. Hariiroon nuyi waaqayyoo wajjin qabaannu hariiroo akka tasaa immoo miti. Namoonni akkasitti yaadu. Akkuma tasaa utuu deemanii nama faarfatutti goranii faarfatanii ba'u. Nama kadhatutti goranii kadhatanii ba'u. Nama haalleluuyaa jedhu bira tokko dhaabatanii isaanis haalleluuyaa jedhanii ba'uttaman. Hariiroon waaqayyoo wajjinii garuu waan akka tasaa miti. Lammaffaa immoo maal? Hariiroon waaqayyoo wajjinii al tokko ta'e waan gargar citu miti. Hariiroon waaqayyoo wajjinii akkuma nuyi nama tokko wajjin hariiroo uumuudhaaf itti yaannu yeroo kenninuuf beekumsa keenya hirruuf waaqayyoo wajjin hariiroo qabaachuun fedhii qabaachuu barbaachisa. Fedhii qabaachuu. Waaqayyoo wajjin hariiroo qabaachuun yeroo ofii waaqayyoof kennu. Waaqayyoo wajjin hariiroo qabaachuun waan waaqayyoo akka nu goonu barbaadu gochuu danda'u irraa dhufa. Al tokko nuyi sanbatuma gaafa waldaadhaan nu torbeetti nutti dhufa. Gaafa faarfannaan cimaan faarfatamu, lallabi cimaan gaafa lallabamu,
gaafa namni lallabu cimsee dubbatu xinnoo nutti dhufan maal jenna wayyoo gooftaa koo edda addana jirtaa jennaan waaqayyoo iddoo hundumaa jira jarraa 17ffaa keessa namni macaafa tokko barreesse argama waaqayyoo shaakaluu mata duree jedhu irratti barreesse akka jedhee gaafa barreesse maal jedha argama waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf waldaa dhaquu iddoo adda addaa dhaquu si gaafata miti jedhaan argamni waaqayyoo qixati jirtu jira iddoo waajjira keeti iddoo nagada keeti iddoo barumsa keeti achuma jira argamni waaqayyoo ati argama sana shaakaluudha malee jedhaan waa xiqqoon isinitti hima booddeetti deebisee Addaami gaafa fuula waaqayyooti badee jannata keessa gaafa badee wanti addaam keessa jiru maaltu jira beektu shaakalanni hariiroo waaqayyoo keessatti waaqayyoo irraa baratee jira. Kana sirriitti na dhagaa. Hariiroonni waaqayyoo wajjin qabaatu keessatti shaakalanni waaqayyoo irraa baratee jira. Maal jedhee gaafa sana? Gaafa sana maal jedhee? Addaami badeera. Jannata keessaa sokkeera garuu waaqayyoon maal jedhe ani sokosaa miila kee dhaga'e jedhe akkaataatti waaqayyoo isatti argamu sanaan sokosaa miila kee dhaga'etanii si sodaadhe jedhe namoonni har'allee argama waaqayyoo hin beekne baay'eedha gaafa waaqayyoo wajjinii walitti dhufeenya keenya hariiroon keenya jabaatu amaleeffannaa waaqayyoo argama isaati amaleeffanna. Egaa kanaafi hariiroon kun hariiroo guyyaa tokko hariiroo akka tasaaftuu hin ta'in yeroo kennu fedha qabaachuu waan waaqayyoo raawwadhu jedhe raawwachuu sun hariiroo keenya kana jabeessa. Har'a waaqayyoo hariiroo nu isaa wajjin qabnu cimsuudhaaf waa gurguddaa sadiitu jira macaafa qulqulluu keessa. Hariiroo nu isaa wajjin qabnu cimsuudhaaf waa gurguddaa sadiitu jira. Isa dubbachuu dura garuu nu akka dargaggootaatti maaltu hariiroo keenya gargar kuta. Addaami jannata keessatti seexanatu hariiroo sana gargar kute. Hariiroo nuyi waaqayyoo wajjin qabnu walitti dhufeenya nuyi waaqayyoo wajjin qabnu nama waaqayyootti gaafatamummaa guddaaf nu barbaadu wanti hariiroo keenya gargar kutu maali? Sababii baay'ee kaasuu dandeenya. Seexanni arrayyuu jira. Seexanni arrayyuu jira. Hariiroo keenya kan gargar kutu maali? Yeroo qabnu waaqayyoof qooduu dadhabuudha. Yeroo qabnu waaqayyoo qooduu dadhabu. Yeroo itti kadhannu, yeroo itti sagalee waaqayyoo dubbifnu, yeroo itti tajaajila keenyaaf qophoofnu, yeroo itti teenyee tajaajilamnu waaqayyoof qooduu dadhabuudha. Namni isaatii waaqayyoo, namni ofii isaatii yeroo hin uummanne waaqayyootu isaa uume, isuma waaqayyoo isaa uume waaqayyoon isaa. Yeroo tokko dubbadheeran kennaa guddaa dhalli namaa argate inni guddaan yeroodha. Namaafis immoo nama jaallannuuf kan nuyi kenninu kennaa guddaan yeroo keenya laala. Waaqayyoon baay'ee jaallanna yoo jenne kennaa guddaa waaqayyoon nurraa barbaadu inni jalqabaa yeroo keenya isaaf qooduudha. Har'a amantoonni, har'a dargaggoonni yeroo isaanii waaqayyoof qooduu irratti akkam yoo jettanii deebiitti laadda. Namni waldaa dhufuu fi galuudhaaf sa'aatii ilaaluun tokkicha. Yeroo waldaa gattaa'u sa'aatii ilaala ba'uudhaaf immoo si'a 20 ilaala. Maaliif sa'aatiin eegama jedhaan jiran. Yeroo keenya qooduu dadhabuun hariiroo keenya miidha. Hariiroon waaqayyoo wajjin qabnu maaltu miidha? Maaltu miidha? Inni kan biraa fedha dhabuudha. Fedha dhabuudha. Fedha dheebuu waaqayyoo dhabuuni hariiroo keenya fedha. Waaqayyoo hin dheebotama. Waaqayyoo hin yaadama. Daawit akkana jedha. Akka booromni burqaa bisaanii yaadu aan lubbuun koo si yaada jedhe. Lubbuun koo si yaada. Daawit qabeenya hundumaa qaba. Garuu lubbuun koo si yaada jedhe. Kanaaf dheebuun waaqayyoon dheebochuu. Kana waaqayyoon nuuf godhu. Ilaa biddeen utuun beela'anii nyaatamu ijoollee keenya. Bishaan utuun dheebotin hin dhugamu. Waaqayyoo hin dheebotama. Dhaloota waaqayyoon dheebotutu fayya buleessa ta'a. Waaqayyoo gaafati dheebottu gara kee dhufa. Yaada kee fayyaa godha, ilaalcha kee fayyaa godha, adeemsa kee fayyaa godha, dhukkubati qabdutti si fayyisa waaqayyo. Kanaafi Daawit mootii ta'ee waa'ee waaqayyoon dheebochuu dubbata. Museenii gaara Siinaatti waaqayyoon arge.
Gara siinaatti argee waaqayyo dinqii milikkita iyyuu ittiin hojjete dheebuun isaa maal ture? Ana deebii ulfina keenyatti mul'ise. Na dhagaa ijoollee waaqayyo. Waaqayyoon caalaa kan miidhagu hin jiru. Waaqayyoon caalaa kan urgaa'u hin jiru. Waaqayyoon caalaa jireenya namaa kan miidhagsu hin jiru. Waaqayyoon caalaa bara namaatti boca kan godhu hin jiru. Kanaafi fedha qabaachuudha. Hariiroo keenya kan miidhu fedha dhabuutu miidha. Hariiroo keenya kan miidhu inni kan biraa maali? Bara nu amma keessa jirru sooshaal miidiyaa baay'ee qabna. Addunyaan kun nu tamsaase. Gaafa feesbuukii keenya quufnee jennu tiiktookiitti dabarra. Tiiktookii gaafa quufnu isa tokkotti dabarra. Isa tokko gaafa quufnu isa tokkotti dabarra. Achumaanii hariiroon keenya citaa deema. Ani hin fayyadaminaadhaan jiru. Fayyadamnu garuu hogeessa sammuu ta'an. Wanti gaariin hundinuu waaqayyo biraa dhufa. Seexana kana kenne miti. Garuu seexanni itti fayyadamee hariiroo keenya akka gargar hin kunne. Egaa hariiroon keenya kan miidhu inni kan biraa maa inni baay'ina hojiiti. Isa itti fufnee ni ilaalla barumsa keenya keessatti. Baay'ina hojiiti. Namni waan hundumaa hojjechuu yaalan jiru biyya lafaa kanarra. Waan hundumaa. Takka ogeessa fayyaa ta'uu, takka kunoo waraabbii kana hojjedhu, takka immoo ibsaanii sirreessadhu, takka immoo isa kanan godhedhu. Hunduma isaatti rarraan. Waaqayyo waan hundumaa godhee nu humne. Wanti hundi nu waaqayyo duwwaadha. Kanaaf utuu baalaan mukatti fiinnu inni kaan maal jedhaa? Eda biddeenii nyaate nan bulee hojiirraa kan ka'e jedha. Kun fayyummaa natti hin fakkaatu maraatummaa isuma maraatummaa dhiyoo ta'a. Yoo tammaachuu baateyyuu. Waaqayyo hojii nuu kennee hojii keenyaanii yeroo waaqayyo balleessuu nurra hin jiraatu. Hojii keenya tamitti to'annaatu ilaalamuu qaba. As deebi'een fixa. Egaa wantoota kana jira erga ta'ee ammallee waaqayyo hariiroo nu isaa wajjin qabnu kun hafuura keenya fayyaa godhee dhagna keenyas fayyaa godhe erga ta'e macaafa qulqulluu keessa waa sadiitu jira. Inni jalqabaa ammayyuu waaqayyo hariiroo ati isaa wajjin qabdu fayyaa gochuufi Kiristoos Iyyesuus ammayyuu hariiroo siif waaqayyoon gidduu godhu fayyaa gochuudhaaf mirga waaqayyo abbaa jira. Maal jedha? Ijoollee kun nu keessa namni cubbuu yoo hojjete ammallee waa'ee cubbuu keenyaaf abbaatti kan nu himu Kiristoos Iyyesuusiin mirga waaqayyooti qabnaadha. Hariiroo maaltu kuta? Cubbuudha. Hariiroo maaltu kuta? Seexana. Hariiroo maaltu kuta? Waan adda addaati. Kiristoos garuu hariiroo nu waaqayyoo wajjin qabnu fayyaa akka ta'uuf mirga waaqayyo abbaa jira. Isa siif hojjetaa jira kana beekati. Yoo fagaatte illee haala kam keessa jiraatte illee amma siraachoon sitti hima. Kiristoos hariiroo ati isaa wajjin qabdu haaraa gochuudhaan mirga waaqayyoo jira. Inni lammaffaan waaqayyo maal godhe? Hafuura nu ittiin abbaa jennee isa waammannu nuuf laateera. Isin nama bakkee deemuun baabban jettan. Hojjettan illee gaashee fa'aattu malee. Abbaa keenyaan garuu baabbayin. Maaliif? Abbaadha waan ta'eef. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 15 maal jedha? Hafuura abbaa jedhu nuuf kenne waaqayyoo jedhaan. Hafuurri isin fudhattan hafuura ilmummaati malee hafuura garbummaa miti. Isa kam abbaa isatti hin jedhan. Harrayyuu waaqayyoo abbaadha. Ayyaana ittiin abbaa jennu immoo nuu laateera. Namni ammucaa keetti jedhee itti amane abbaa isaatiin baabba kan hin jenne hin jiru. Egaa yoo abbaa ta'uu dhiise kan biraa ta'e isan beekan. Kanaafi harrayyuu ayyaana ittiin abbaa jennee hariiroo uummannu nuu laateera. Ayyaana kana argattee taatis. Inni sadaffaan immoo maal? Waaqayyoo hariiroo nu wajjin qabu jabeessuudhaaf dubbii isaa nuu laate. Sagaleen kun dubbii waaqayyoo isa dhugaadha. Harrayyuu waan waaqayyoo yaadu nutti dubbata. Waan waaqayyoo akeeku dubbata. Sagaleen kun barreetti hin darbu. Waaqayyoo dubbii isaa kana keessa jira. Gaafa dubbii isaa kana dubbifnee itti yaannu, gaafa dubbii isaa kana dubbifnee fuula waaqayyootti dhiyaannu hariiroon keenya jabaataa ta'a. Ani gaaffii tokkoon isin gaafadha. Macaafa qulqulluu wajjin wal beekna. Waan waaqayyoo dubbatu sagalee isaa keessaa gaaf tokko waa dhageessee beektaati. Wanti itti dhageesse, wanti sitti dhaga'ame jira. Akka jedha sagalee waaqayyoo. Waaqayyoo iddoo Saamu'eelitti dubbii isaa mul'ise sanatti deddeebisee waaqayyoo Saamu'eelitti ofii isaa mul'iseedha. Hariiroo waaqayyoo Saamu'eelii wajjin qabaachaa ture suni jireenya Saamu'eel keessatti kan inni godhe inni jalqabaa Saamu'eelii Daanii amma Bersaabaatti raajii beekamaa ta'e. Akka inni raajii beekamaa ta'u kan isa taasisee hariiroonni waaqayyoo wajjin qabuudha malee al tokko tokko raajii isatti mul'ate miti. Inni lammaffaan immoo hariiroonni waaqayyoo wajjin qabu sun
waan Saamu'eel dubbatu akka lafan buune godhe. Waan inni dubbate sun hojiitti akka hiikamu godhe Waaqayyoo jechuudha. Eessarraa dhufe kuni hariiroonni Waaqayyoo wajjin qabudha. Egaa inni kan biraa maaliin jedhee beekamaa akka inni ta'u kan isa taasise hariiroonni Waaqayyoo wajjin qabudha. Kanaaf dhimmi hariiroonni Waaqayyoo wajjin qabnu ilaalcha keenya, tajaajila keenya, hawaasummaa keenya, yaada keenya fayya buleessa gochuu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf an kaniin isin gorsu kaniin dubbadhusi dargaggeessa itti gaafatamummaa fudhatu ta'uu fayya buleessa ta'uu barbaachisa. Fayya buleessa kan nu taasisu immoo Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya cimaa qabaachuudha. Egaa kanaaf dhimma Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya kana irra deebinee itti yaannu walitti dhufeenya Waaqayyoo wajjin qabnus haareffan fayya buleessa nu godha waan ta'eef. Gararraatti akkuma dubbadhee ture yoo jaalala Waaqayyoo ta'ee mata duree kanaa walitti fufiinsaan kan barannu ta'a. Torbee dhufuu bifa mareetiin kanarratti dubbanna. Isatti aanee immoo kutaa lammaffaasaa walii wajjin kan dhageenyu ta'a. Barsiisa kanaan kan wal qabate gaaffii yoo qabaattanii gaaffii keessan akka nu dhiyeessitan yaada Waaqayyoo isinitti mul'ises yaada nu hiruu barbaadan akka nu hirtanii kabajaan isin gaafanna. Waaqayyoo yeroo keenyaaf hundumaa nuuf eebbisu hariiroon keenya hariiroo fayyaa nuuf ta'u Waaqayyoo wajjin galatooma.